Raadiyoo Simbirtuu. Adoolessa jaabara 2017 gaafa guyyaa kamisaati dhaggeeffattoota akkam jirtu kun raadiyoo Simbirtuuti gaafa kamisaa immoo akka darbu sagantaa keenya har'aa keessatti kan qabnu waan tokko qofaadha innis qophii imalaati hangina yeroo irraa kan ka'e oduu har'aaf hin qopheeffannee dursinee dhiifama isin gaafanna bakka isaa sirboota itti bohaartu kan jedhu isinii qindeessinee jirra maarree hanga xumuraatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenyadha karaa teessoo keenyaa nu quunnamuun dagatiina yaada kan gabbisus haa ta'u kan komii yoo nu dhiyeessitan hunda isaa isin simanna akkuma kanaan duraa sagantaa keenya fooyyessuu keessatti ga'ee waan qabdaniif jechuudha. Sirbattaanu kanaan gara qophii imalaatti dabarra qophii imalaa har'aa kana keessatti haala yeroo irratti nama nuu xiinxalu tokko qabna waliin turaa. Dr. Solomon Ungashee Ameerikaa irraa guddaa galatooma raadiyoo Simbirtuu irratti keessattuu qophii imalaa irratti keessummaa ta'uuf tola jechuu keessanii fi baga nagaan keessummaa taatanii dhuftan Dr. Solomon ulfaadha.
Atis baay'ee galatoomii dassuu naafeeruu keetiiti. Nagaa taateetis. Tole fayyaa ta'a. Kan irratti mari'annu dhaggeeffattoota keenya Dr. Solomoonis akka mootummaan jedhutti dhimma dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdi jedhamee manni marii ministeera Itoophiyaa gara caffee biyyattiitti qajeelchee caffeen biyyattii immoo labsii ta'ee haa ba'u jedhee ajajee akka qoratamuuf immoo koree dhimma magaalaa ilaallatutti ajaja irratti hundoofna. Dhimma kana laalchisee wanta adda addaatu jedhameera mormuunis deeggaruunis. Kanarratti haasofna jechuudha. Yeroo baay'ee immoo Dr. Solomoon waa'ee kanarratti yaada kennaa baatanii karaa sabaa himaa hawaasaa waan ta'eef kanadha kan haasofnu. Mee labsii kana isin akkamitti hubattani? Fakkeenyaaf mootummaan fedhii kiyyaan hin baasee yeroo yeroodhaan akkuma gaaffii uummataa deebisaa yoo nagaye isa kanas fedhuma keenyaan kan seera keessa jiruudhaan baasee kanaaf ani mootummaan kun kan uummataaf yaadu ta'uu koo mul'isaa jedha. Oromoonni gariin immoo lakkii harka micciiramteetu fiddee fedhii keetiin miti kuniyyuu kaayyoo dhoksaa of jalaa qabdaa jedhuuni. Mormitoonni warra Habashaa immoo hin ta'uu Finfinneen ka Oromooyyuu miti inumaayyuu teessumni magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa Adaamaatti bahuu qabaa mootummaan kun wal nyaachisuuf umrii eebbirachisuuf fidee jedhu. Akka ogeessaatti olaaltanii akkamitti hubattan akkamitti siinii galee labsii kana Doktor? Inni mootummaan fedhii kootii nan fide inni jedhu kuni haadhumaan wanta fudhatama qabu miti. Hundumti keenya kan beeknudha. Fedhii qabaata ta'eeti waggaa 25 nan darbe keessatu godhuudhaaf ture. Gabaabaadhumatti fedhii isaanii jedhu sun dhugaarraa fagoodhaan jedha. Darbee immoo inni warri Habashaa Finfinneen kan Oromooyyuu miti inni jedhanis waan haaraa miti jedhaatumatu turanii. Isas tuffadheetuman dhiisa maaliifi Oromiyaadhumayyuu hin fudhanne baay'een isaanii. Achi keessaa immoo warri baay'ee qarqara ta'anii warri jiran immoo Itoophiyaadhumti yookiis Oromiyaadhumtiyyuu biyya Oromooyyuu miti jedhu kan isaanis tuffataniituma dhiisuudhatu wayya. Isa karaa tiriitiin tokkoffaa dhiibbaa Oromootiin mormii waggoota keessumaa waggaa 3 guutuudhaaf iyyuu jedha walirraatu hin citin geggeeffamaa ture. Kanatu kanarraan gahe. Garuu wanta kan biraas kaayyoo kan biraas of duubaa kan qabutu fakkaata. Kanaaf isa Oromoon jedhu sanarratti ittuman amana jechuudha. Mee amma labsicha keessa isaaf duuba isaa wanta mul'atu keessa laalla booda. Labsiin kun as baasuu kana keessatti aguma akkama jettan dhiibbaa wareegama ilmaan Oromoo daangaarraan daangaatti waggaa tokko oliif godhan. Isumayyuu mootummaan akka fudhate gochuudhaaf qaamni itti dhiyeessu tokko fakkeenyaaf amma hanga yoonaatti dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo warri hoogganaa turan as deebi'anii Oromoo irratti ori'uu malee ol gara olii isaanii mootummaa isaanii keessatti yookaan TPLF irratti wayita dubbatanii waan isaan ija ol qabatanii boqoo ol qabatanii dubbataniiru hin jiru jedhama. Hoogganni amma jiru immoo yoggaa haasaa babbareedaa haasaan warri gaariidha jedhanii fudhatan jiru. Dhimmuma kana Ihaadig keessatti fudhachiisuuf akka labsiitti gadi ba'uu kana keessatti tarii hoogganni OPDO kun hamma tokko isa darbirraa baratee fooyya'ina kan mul'iseeru jira gaasa durii sammaa laaltanii Doktor? Asirratti egaa dubbichumti dubbatamu irratti warri OPDOs gansi OPDO qooda fudhataniiru jedha. Maaliifi karaa tokkoon mootummaadhumtiyyuu dubbiidhuma kanayyuu kaasee dubbachuu kan jalqabeyyuu dhiibbaa mormii Oromootiin jenneetu qabsoo Oromootiin jenneetu jirra. OPDOnis immoo maqaadhaanis haa ta'u malee warra biyya bulchinu keessatu jira safara ta'ee fi isaanis hooggantoota OPDOs qooda keessa jiru jechuun inuma danda'ama natti fakkaata. Karaa tokkoon mootummaan dhiibbaadhaan kana godhe yeroo jennu keessaa immoo galagallee immoo deebinee lakkii dhaada'oon immoo keessa hin jiru jechuun rakkisaa safara ta'ee fi isaanis dhiibbamanii dubbiin kun akka inni ka'u akka inni dubbatamu godhaniiru jedheetanii amanaa. Kanas immoo Lammaa Magarsaa yeroo walgahii caffeen Adaamaatti ta'ee ture gara 5 moo akkas dura yeroo sanas dhimma kana gashineetu jirra mootummaatti gashineerra jirra safara jedhanii fi isaanis jaallataniitu hin ta'in dhiibbaa ummataatiin dhiibbaa qabsoo ummataatiin michi dubbatamu irratti qooda fudhataniiru jedheetan amana. Waa'ee dhaaba kana arga kaafne amma obbo Lammaan jechoota fi yaadota isaan gadi baasanii dubbatan dhaaba sana keessatti hin baramne. Kana dubbachuun kun immoo garii Oromoo biratti keessasaa ta'u biyya alaatti gammachuudhaan warri simatan jiru. Dhaabni sun jijjiiramaa jira. Oromoo urgaa'uu jalqabeera.
uf baraa jiru warri jedhanii gammachuudhaan fudhatuuf qophaa'an jiru. Gariin immoo lakki hidhaa keessa jiru lukuma xinnoo dheeressaniif malee wanta fagoo deemu miti jedhi jedhameetudha. Isaaniyyuu hidhaatti galuu ummata kana gadi amma tasgabbeessaniifitti malee dhugaa miti kaan itti himame dubbatu jedhu. Isin maal hubattu asirraa Dr. Dhimma kanarratti deddeebi'ee barreesseera miidiyaa hawaasaa irratti jennoon an qabu qabxii lamarraa yaada lamarraatu madda yaada sadiiyyuu jechuudhatu jalqaba. Tokkoffaan dhaada'oon waggaa 25 dura ture sababa adda addaatiif utuun jijjiiramin yoo nagaye jechuu dandeenya natti hin fakkaatu. Maaliif tokkoffaa qabsoomti Oromoo mataansaa keessumaa mormii waggoota 3 darbe walirraa utuu hin citin darbee dhiibbaa guddaa irraan ga'eera. Dhiibbaa irraan ga'uudhatu qaba kan jedhu yaada kanarraatu madda. Yeroon jijjiiramuun hoggansa OPDO keessattis immoo jijjiiramni akka inni dhufu gochuudhumatu qabaa. Godheeras immoo kan jedhu kana nan amana. Kun egaa hammamitu ta'a dhaabicha isa waggaa 25 dura ta'ee fi bu'uuraa kaasee hundeedhaa kaasee jijjiireera isa jedhu jijjiirra isa hin argine. Garuu jijjiiramsa tokko agarsiiseera gariin yeroodhaa wajjiniin kan dhufeedha. Namoonni dhaloonni amma warri itti galaa warri jiran kun waggoota 25 darbe keessa kan itti dhaabicha keessatti kan galanidha. Kun mataansaa jijjiiruu jalqabeedha. Lammaffaan immoo kun jedhe egaa qabsoon Oromooyyuu mataasaas jijjiireera kan jedhudha. Asirraatu ka'eetanii yaadi lammaffaan kanan itti amanu. Inni yeroo ammaa kana keessatti OPDO hoggansa isaa gara warra isaan uumeetti achi dhiibuurraa gara uummataatti sarkisuudhatu qaba kan jedhuun yaada qaba. Haasaan lammaan dubbatu haasaa jecha Muktaar fa'aa Kadir fa'aa Kumaa Dammaqsaa fa'aa dubbatanii wajjiniin tokko miti. Egaa hojiidhaan agarsiisaa jechuudhaani yeroo isaan immoo darbanii waan gaggaarii hojjetan gaariidha. Garuu kan caalaatu hafa waan guddaatu hafeetu jira. Kan jedhuun gara sanatti dhiibuu wayyaa kan jedhurraa kan ka'ee jijjiiramni tokkotu jira. Qabsoon Oromoo immoo gara fuulduraattis jijjiiruudhatu danda'a. Yoo hin jijjiiraman ta'e akkuma duriitti uummataan akka tufamanitti hafuun jedha. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Solomon Ungashee faana jirra mariirra. Mee amusuma jettan kanatti fufname dhaaba sana mee akka dhaabaatti haa ilaallu. Dhaaba sana akka dhaabaatti tursuudhaaf umurii qabaachisuudhaaf gara warra isa dhuume jettanii kanatti loogummaadhaan itti turuutu baasamoo gara uummataa fedhii uummataa goruutu isaan baasa. Silaam fedhiin Oromoo maal akka ta'e barameera mootummaa kanarratti. Kanaaf garaman goruutu akka dhaabaatti akka jaarmiyaatti isaan baasa Dr. Hooggana sana jechuukooti. Yoo gara warra jalqaba isaa uumeetti gara sanatti deemanii akkuma duriitiin itti fufna yoo jedhan isaanumaafis baay'ee gadheedha. Dhaabichaafis baay'ee gadheedha. Hooggantoota dhuunfaadhumatti illee yoo ta'e eessaanuu wanta isaan ga'u miti. Kanaaf kan isaan gochuu qabanii sagalee uummataa dhaga'uudhaanii gara uummata wajjin dhaabbachuudhatu qabu jedhee tana mana. Darbee immoo wanti yaadamuu qabu warri OPDO hooggantoota OPDO hubachuu kan isaan qabanii jalqabu uumamarraayyuu immoo ka'ee kan isaan uumamanii fi isaan malee karaa Oromootiin nama nu wajjiniin dhaabbatu hin qabnu taanaan biyyattii bulchuu hin dandeenyu safara ta'eefiti dhaabne jedhee Mallas Zeenaawwis dubbateera. Abbaa Tsahaayyees dubbateera. Kun dhugaadha ture. Har'as yoo ilaalle biyya sana bulchuudhaafi OPDO'n utuu hin jiraatin yookiis immoo kan OPDO fakkaatu Oromiyaa keessatti kan hojjetu hin jiru taanaan warri wayyaanee biyya sana bulchuu danda'u jennee yoo gaafanne isa durii caalaa hin danda'an kan jedhutu argina. Waggoota 25 kana keessatti sabni isaan itti hin jibbamne hin jiru. Bakka hundumaatti tuffatamanii jiru. Kanaaf har'a maalitti deebina isa durii caalaa OPDO'dhatu barbaadu jechuudha. Aangoo guddaadhatu qaba. Yoo uummata wajjiniin dhaabbate hoggansi OPDO biyya sana keessa warruma isaan uume caalaayyuu aangoo cimaadhatu qaba. Biyya bulchuu hin danda'anii. Kanaaf uummata wajjiniin dhaabbatanii waan barbaadan waan uummata Oromoo barbaadu hojiirra oolchuudhatu danda'u. Fakkeenyaaf
mormiidhuma waggaa 3 darbee kana deebinee yoo fudhanne yeroo sana keessattituu hoggansi OPDO uummata wajjiniin dhaabbatee kana booddee akka kanatti itti fufuu hin danda'amu ajjeechaan dhaabbatu uummata keenya wajjiniin dhaabbanneera utuu jedhaniiti mootummaan EPRDF wayyaanee akka har'aatti jiraachuu hin danda'u ture. Kanaaf OPDOdhaaf hoggantoota OPDOtiif kan baasu gara Oromootti achi as deebi'u gara uummataatti achi as deebi'u gaaffii uummataa akka inni hojiirra oolu gochuu kanarra malee dhaabichaafis fuuldureen baay'ee gadheetu ta'a jara warra isaan uumeeti wajjin wayyaanee wajjiniin dhaabbatanii itti fufu. Dhugaadha waggoota 3 waggaa darbe keessatti dabballoonni fi hooggantoonni godinaa fi aanaalee wayita isaan ari'aman manni isaan irratti gubatu uummanni isaan adabu hoggaa isaan uummata keessa gara agaaziitti baqatan mul'ateera. Kanarraa immoo kan baratan yoo ta'e akka dubbatanitti akkasiin jettan kanatu ta'aa jechuudha. Garuu amma akka jaarmiyaatti of ijaaraa jira dhaabni suni maaliif akka namoonni jedhanitti dhugaasaaf soba isaa addan baane jijjiirama amma tokko fiduudhaaf yaalee ture obbo Alamaayyoon jedhama. Isa immoo dafaniitu summiidhaan ajjeesanii jedhu dhugaansaa soba isaa addan baane. Obbo Lammaan kunis yeroodhaaf malee isa amma isaan akkas dubbatan kana boru yoo isaan waasa godhan yookaan yoo hidhan dhaabni sun ammas namni bakka buufamu nama akka warra durii ta'a hooggansa warra durii ta'ee deebi'ee Oromoo cuucuutti fiduu danda'u kan jedhamutu jira yaanni. Kanaaf akkasiin hubattanitti dhaabuu mataasaa jaarmiyaa sana akka jaarmiyaatti Lammaan jiraates jiraachuu baates Abaluu jiraates jiraachuu baates akka jaarmiyaatti Oromoodhaaf akka yaadutti Oromoodhaaf akka dhimmutti tikallee haa ta'u dabballootallee haa ta'u poolisiillee haa ta'u kansaa akka jaarmiyaatti gadi dhaabbataa jira jettanii yaaddu yoo hoogganni jijjiiramni akka dhufne eenyummaa Oromoo irratti yaalanii qobatanii. Har'umayyuu biyya keessa gaaffii kana kan deebisu odeeffannoo argadheetan jira. Innis inni walgahii Adaamaatti Lammaa Magarsaa barsiistota yuunivarsiitii adda addaa keessa barsiisanii wajjin godhaa jiru keessatti gaaffii ka'e tokko keessaa tokko ammayyuu taanaan hooggansi ADO akkuma duraaniittu jira jijjiiramni tokkollee hin taane kan jedhutu jira. Kun jechuun maanni ADO'n jijjiirama barbaachisu kan itti fufiinsaan biyya sanas bulchee ajaja wayyaanee jala kan isa baasu kan ijaarrate irratti hin fakkaatu. Kan isa hafuu wanta guddaadha kun. Kanan godhu taanaani akkuma kanaan dura jedhamu seenaa dhaabichaa waggaa 26 kana keessatti yoo ilaalle Hasan Alii biyyaatu ari'amee bahe sana booddee Almaas Makoo sana booddee Junaddiin akkas akkasiitu isaan eeggata malee dhaaba jijjiiranii yoo namni tokko keessaa bahee dhaabichi itti fufuu akka ni danda'u kan gochuu kan danda'u dhaabicha jijjiiruudha hamma ammaatti garuu kana godhaa jiru jechuun danda'ama natti fakkaata. Mee karatti kaane kanatti adeemnu gara dhimma Finfinnee fi Oromiyaa kana. Finfinnee fi Oromiyaa adda baasanii Oromiyaan dantaa Finfinnee irraa qabu kanadha jechuun hin danda'ama maali garaaf dugdadha warri jedhanii taajjaban jiru. Mootummaan federaalaa ofiisaayyuu nama halagaati bakka biraatii dhufee lafa keenya nuuf qooduu hin danda'u yoo dhibe nutu isaanii qoonna malee kan jedhan jiru. Isin akkamitti hubattu yaada kana Dr. Finfinnee qaama Oromiyaa ta'uun yoomuu haamuu wanta danda'u miti. Garuu ta'uun kan inni qabu magaalaa guddittii biyyaa taatee kan Oromiyaas taatee qaama Oromiyaa taatee akkamitti deessi akkamittiin buluudhatu qabdi kan jedhu isa malee dantaa addaati jedheen ilaalu. Heera biyyichaa keessatti wanti ka'e tokkotu jira. Heera isaanii sana keessatti karaa bulchiinsaatiin wanta ilaalu darbees immoo dhimmoota kan biraas karaa qabeenya uumamaa itti fayyadamu akkamittiin akka inni ta'u gara fuulduraatti sirri baheetu hojiirra oolchaas kan heera sana kanan ilaalu waa'ee bulchiinsaa akkamittiin magaalattiin bulchiinsa Oromiyaatii fi magaalaa federaalaatti wajjin waliigaltee akkamittiin bulti kan jedhu ajaja kan irratti kennu. Eenyu kan jedhutu murteessa jedhee yaade malee isa isaanii kunoo akkasii abaluu mana bulchaa dhaqeechitti fudhachuudhaaf danda'a. Oromoon achitti beekuun maaliidha. Bichuma sanaa wajjin iyyuu wanti jedhee kan amanu. Mootummaan akkuma labsii kana baasuuf yaaletti Finfinneen hansaa ta'uu ibseera. Heera keessas kan jiru Finfinnee itti gaafatamummaan ishee mootummaa federaalaaf jedha.
Kana jechuun immoo biyyoota federaalaan bulan keessatti wanta argamee hin beeknedha. Biyyoota federaalaan bulan keessatti mootummaan federaalaa gartuu hin qabaatu, biyya sammataasaa hin qabaatu. Hundumaa waan ta'e tokkoof ilaaluufi. Finfinnee dirree du'aan garuu hansaa waan godhateef loogummaayuu qaba. Kanaaf federaalli sun iyyuu sirrii miti. Akka dhugaatti Finfinneen Oromiyaaf itti waamummaa qabaattee akka mootummaa Oromiyaafis haa ta'u federaalaa magaalaa guddoo taatee buluu dandeessi. Federaalatti galuun qabdu ture. Federaalli Finfinnee ilma isaa godhatee naannolee immoo akka bilisadha jedhee fakkeessuu hin qabu ture kan jedhanii ilaalan jiru. Anis akkuma kanatti nama mootummaan yoo barbaade magaalaa haaraa waa barbaade yoo argatee galtee tokko irratti dhaqee uummatee achi hojjechuudhatu danda'a. Isayyuu immoo taanaan fakkeenyaaf Washington DC keessatti DC keessa namoonni jiraatanii senatii keessatti hin galani. Fakkeenyaaf steetiin hundumtuu nama lamatu senatii keessatti galfatu warra seera baasan keessa jechuudha. Nama ree keessatti jechuudha. Washington DC garuu hin qabbachi keessatti filachuu hin dandeessu. Steetii kamiin iyyuu keessa iyyuu hin jirtu. Kophaadhatu hin jirtu. Yoo barbaadde mootummaan federaalaa bakka akkasii kana uummachuudhatu danda'a. Garuu akka amma jiru kana keessatti lakki karaa tokkoonii fittee anatu bulchaa harka koo jili jedhaa achi fuudhee immoo mana maree keessatti achi galfatee jechuusaa sirma federaalaa sanatu diiga. Maaliif Finfinnee nama yeroo waan irratti galii biyyattii karaa gibiraatiin wanta galu keessaati Finfinneen iddoo guddaadha. Isheen qabdu harka 56 moo meeqa kan ta'u gibirri naannoo sanaatu ba'aa jedhama. Inni keessumaa inni baat jedhanii meeshaa gurguramutti waan godhu. Kun wanta guddaadha. Kun hundumtu akka jirutti federaalaa fi tuttuu sagala. Kun humna federaalaa jabeesseeti warra naannoo immoo dadhabsiisaatu deema safara ta'eefi ani akka laalcha kootti mootummaan federaalaa lafa bulchuu danda'u taakkuma tokkoyyuu qabaachuu hin qabu jedhee kana mala. Ammas garuma labsichaatti deebina. Gaaf tokkoyyuu afaan Oromoo afaan Finfinnee nuuf haa ta'u. Dhaabbilee siyaasaa kan akka Dr. Mararaa fa'aa dhuguma afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhanii falmaniiru. Garuu akka sabaatti Finfinneen an keenya nuuf haa ta'u achi keessa dantaa haa argannu afaan Oromoo achi keessatti haa dubbatamu jedhamee kaayyoon qabsoo Oromoo isa miti. Oromoon wanta xixinnoo akkasii gaafachuurra isa guddaa ol gaafachuu qaba ture. Fakkeenyaaf heera biyyattii keessa kan jiru keeyyata 39. Maaliif waggaa 26 hacuucameera Oromoon. Heerichi nayyama waan ta'eef keeyyata 39 kallachuma gaafachuu qaba ture Oromoon. Yookaan itti dhumeedhuma seera sana kabachiifata hojiirra oolfata yookaan immoo waanuma guddaa isaallee qabsoo isaatiin argachuu danda'a. Samiitti yoo olu taalanii tulluurra bu'uusa jedhamu sana akka ta'uuf. Kanaaf Oromoo waan xinnoo ishee gara gadii kana yoo gaafate waanuma isa gadiidha argata warri jedhan jiru. Kanaaf ADO keeyyatuma 39 gaafachuu ture. Keeyyata 39 gaafate kanarra cimaa caalaa argata ture mootummaa federaalaa irraa warri jedhan jiru. Isin akkam jettu? Waan lamatti ni ilaalan. Tokkoffaa ADO'n akka amma jiru kanatti gaaffii akkasii sana gaafachuudhatu danda'a kan jedhutu jira. Akka amma ijaaramee jirutti ADO'n gaaffii sana gaafachuudhuma iyyuu hin danda'u. Sana gochuudhaafi tokko waan keessaatii ba'uudhatu qaba. Waawwi keessaatii utuu hin bahin gaaffii akkasii sana gaafachuu hin danda'u jedha. Tu gaafatee gaarii. Karaa kan biraan immoo kanan ilaalu maanni bitaa yaabanis mirgaan yaabanis walgahii kooraadhumaa kan jedhu tokko na yaadachiisa gaaffiin kee kun. Gaaffii cimaa keeyyata 29 hojiirra oolu jechuudhatu danda'u kan jedhu dhugaadha hin danda'aman. Garuu seenaa keessatti nuti tokko ilaalu yeroo Soviet Union 1980 fa'aa keessa dura fa'aa warri Ukraine gaaffii isaan gaafataa turan tokkotu na yaadachiisa jirratti. Gaaffii isaan gaafatanii gabaabumatti isaan jedhaa turanii Ukraine Kiev egaa magaalaa guddittii Ukraine ta'uu isaati. Walqixxummaa Moskootiif Ukraine barbaannaa kan jedhu kanatti dhiyeessan. Kun jechuun manni duukaa hiriireedha jechuudha. Gaaffiin uummata hiriirsuu danda'u kamiyyuu gara galiitti geessuudhatu danda'an jedhaan. Fakkeenyaaf harkuma mataasaa gaaffiin ka'eera. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u kan jedhu kan akkasiin gaggaafateera namoonni ka'aniif jiru. Gaaffiin Finfinnee kunis ka'eetu jira. Kanuma fudhachuudhaaf kan didan immoo jiru safara ta'eefi egaa kana booda
keeyata 39 sana hojiirra oolchina kan jedhu egaa uummanni hojiin hiriiree akkasiin egaa ka'ee booddee gara sanatti gara gaaffii sanaatti jijjiiruudhatu danda'amaan jedhaadha. Jalqaba akka sana ta'uu hin qabu. Yeroo jechuun 39 kaanatu hin ta'in jalqabaa isuman tirii sanaa. Xinnoodhumarraa ka'uun iyyuu hin danda'amaadha. Xinnoorraa kaanii ol deemuun hin danda'ama. Akka kanatti yaadaan inni kaan sirrii miti jechuu koo miti. Akka kanattiin hamma ummati kakka'ee hamma socho'uu uummanni jalqabeetti takkaa ka'ee daliidhaan ajandaan sun guddachuudhatu danda'a naman. Mee gara labsii mootummaan baase jedhamee labsii ta'ee ba'uuf deemu kanatti maaf hubnu. Irra isaa yoggaa laaltan dhuguma gaaffilee maxxinnoorraa yookaan gara guddaatti nama geessuu danda'a isa jettan kana kan deebisudha. Dhuguma maqaan addabaabaayifaa karaanfaa kan seenaa fi dhimma Oromoo irratti hidhata qabutti akka barbaachisummaa isaatti malee ni ba'an jenne ba'uu ni danda'a akka barbaachisummaa isaatti. Kun immoo fedhii mootummaa laallata. Yoom akka ba'us hin beekamu yoo barbaachiseedha. Amma fakkeenyaaf gaaffii guddaan kan jiru Minilik addabaabaayii fi siidaa isaa irrattidha. Minilikii fi wanti Minilikii walitti hidhatu immoo impaayera sana ijaaruu keessatti sirnoota amma biyya bulchan kana fi bilchaa turan hin dabalata. Gareedhuma amma biyya bulchaa jiru dabalatee. Kanaaf gaaffiin Oromoon gaafatee dhumaaf xinnooma kana deebisuu jalqabaniiru wanta hojiirra ooluu danda'udha labsiisuun akkasiin agartanitti. Tokkoffaa labsiin labsame isuma heera biyyattii keeyata 49.5 isarra jiru wajjinii wanta walitti dhufu miti. Haalumaan iyyuu jedhee san amanaa. Achirratti heera sana keessatti kan mataa xinnootu qeetan ture karaa bulchiinsaatii fi karaa itti fayyadama qabeenya uumamaa kana kan ilaallatu wajjiniin seeratu gara fuulduraatti ba'aa jedha. Labsii amma bahe kana keessatti karaa itti fayyadama qabeenya uumamaatiin qabxiin dhumti tokko ka'ee hin jiru. Karaa bulchiinsaatiin heerarratti kan ilaallatu bulchiinsa mootummaa Oromiyaatiif magaalattii Finfinnee kan ilaaluun jedha malee Oromoon mataadhaan dhuunfaadhaan faayidaa irraa qabu kan jedhu miti. Amma yaadichuma heeraa sana iyyuu jijjiireeti Oromoon uuma tokko mataadhaan dhuunfaadhaan uuma xixinnoo tokko naa kennaa kan jedhaniitu fakkeesse haalumaan. Hidhata tokkollee hin qabuun jedha. Hojiirra ooluu danda'a. Tokkoffaa achi keessaatii tarii wanta tokko hojiirra oolchuu danda'u. Wanta xixinnoo hojjechuudhatu danda'u. Garuu gaaffichi wanta deebisu miti. Isa heerarratti kaa'ame sanas, isa abdachiifame sanas haadhumaan wanta deebisu miti. Gaaffii Oromoon qabus haadhumaan wanta kan deebisu miti. Labsiin kun jedhee tanaman. Maal fakkeessan isaan isa biyya Ameerikaa kana keessatti affirmative action kan jedhamu tokkotu jirti asii. Keessumaati kan inni bahee fi Ameerikaanonni Afrikaadhaa dhufanii African Americans warri jedhanii jalqaba garbummaadhaan biyya kana keessatti dhufanii miidhamanii turanii wanta adda addaatiin dudduubatti hafanii turanii. Kanarraa kan ka'ee gara waggaa 40-50 duras heerri bahee affirmative action kan jedhu seerri bahee hojiirra ooleetu jira. Kun maanni yuunivarsiitii fa'aa akka itti galan gahuma tokko faayidaa adda addaa kana tokko akka isaan argatan kan godhu turan. Kana fakkeessan haajiin kuni akka affirmative action biyya Ameerikaa kana keessa jiru jedhumoo xixinnoo tokko kennuudhaan kan deebi'u taasisan safara ta'ee fi gariinsaa tokkoffaa hojiirra iyyuu akka inni oolu hin taasifne. Akka itti bahetti iyyuu darbee fakkeenyaa fi afaan Oromoo magaalaa sana keessatti kan isaan fakkeessaniin Oromoon tokko mana qorichaa gaafa dhaqu afaan isaatiin tajaajiluudhatu danda'a. Simaabaloo dhaabnaa fi ta'uudhatu danda'a wanta akkasii kun. Kanaaf hojiirras wanta oolu miti. Hojiirra iyyuu immoo yoo oole immoo gaaffii Oromoo kan deebisu miti. Isa heera biyyattii keeyata 49.5 irratti ka'e wajjiniin haadhuma tokko hidhatan qabu jedhee dha namaraan. Labsii sana keessa kan jiru tokko federaalii fi addunyaan Addis Ababaa jedhee waama. Isin immoo Finfinnee jedhaa waamaa jedhe labsichi. Kun immoo labsiin kan itti bahu miti. Durumayyuu Oromoon gaaf tokko Addis Ababaa jedhee hin beeku. Finfinnee madhee waamaa ture. Seerri kun itoo hin bahin iyyuu. Maaliif seera uumamaati isaa ajaja waan ta'eef. Labsiin kun haaraallee wanta qabatee bahee asiin jedhamu keessaa tokkodha. Mee miidhaa isaa hoo halaallume. Faayidaa guddaan qabu inumaayyuu heera biyyattii keessa jiruyyuu kan faalleessudha. Gaaffii Oromoos kan deebisu miti. Waan itti fakkeessaatii irra dibaa wayiitii kan jettani ammas hin jettan. Irrisaa damma dibatee kan deemudha jettan. Keessi isaa hoo maal baatee deema? Dhuguma
maaster pilaanii duraan bahee sana humna ofii wareegama ilmaan Oromootiin kan yeroodhaaf akka dhaabbatu godhame sana galmaan ga'uuf kan deemu fakkaata. Dhugaa akkas fakkaata. Maaliif fakkeenyaaf achi keessatti waa'ee lafarraa buqqifamuudhatu gaafata. Warra kanaan dura buqqaanii fi waalitu kennaa maanni isheen beenya akka kennutu gara fuuldurattis qonnaan bultoota Finfinnee keessaa buqqaanii fi isaaniif beenyaatu kennamaa jedha. Qonnaan bultoonni Finfinnee keessa jiran qonnaan bultoonni kan jiranii naannoo Finfinneeti. Kanaaf gabaabaadhumatti kan isaan jedhaa jiranii ammayyuu taanaan Finfinnee qonnaan bultoota naannoo sana jiran buqqifnee babal'isuu dandeenya, magaalattii bal'isuudhatu dandeenyaadha kan isaan jedhaa jiran. Kanatu seera taasisaa jechuudha. Miini maaster pilaaniitiin ilaalchisee kan ka'e kana mormuudhaaftu ture. Amma maqaa karaa tokkoon faayidaa addaa qabdu deebifne jedhanii isuma sana seeraan baasanii fudhatama argatee kan buqqisuu dandeenya Finfinnee durii sanatti bal'isuudhatu dandeenya kan jedhu kaayyoo isaa guddaan iyyuu kana natti fakkaata. Kan biraa yoo laalle tokko of keessaa hin qabu. Miidhaa guddaa Oromoorraan kan inni ga'u mootummichaaf garuu immoo warra bulchaniif immoo faayidaa guddaa kan ta'e argamu ishee kana duwwaadha jedhee mul'ata. Isuma maaster pilaanii sana hojii oolchuudhaaf kan yaadame natti fakkaata. Finfinneetu Oromiyaarraa kan immoo mootummaa TPLF fi namoota abbootii qabeenyaa Oromiyaarraa dantaa addaa argatanuuf labsii baheedha malee Oromiyaatu Finfinneerraa labsii addaa kennuufiif kan bahe miti warri jedhanisuma jettan kana tuttuqu. Fakkeenyaaf maaster pilaanii Finfinnee godina addaa Oromiyaa sanaaf ka bahee ture ani inni jedhu lafti giddugaleessa qorannoof oolu achi keessaa argama. Manni irratti ijaaramee namaaf kennamu achi keessaa argame irratti ijaarama. Abbootii qabeenyaaf kan kennamu achi keessaa argama. Eegumsa naannoof kan oolu naannoon magariisaa kan jedhamu achi keessaa argama. Giddugaleessi gabaa achi keessatti ijaaramaa kan jedhu maaster pilaanii sana keessa ture. Ammas labsii kana keessas lafoonni giddugaleessa qorannoof, giddugaleessa gabaaf, manneen jireenya namaaf ijaaraman abbootii qabeenyaaf kan kennamu kan argamu Oromiyaarraati. Garuu namoonni buqqaanii akka barbaachisummaa isaatti beenyaan hin kennamaafi jedha. Kana jechuun isuma isin jettan hojiirra oolee jechuudha. Kanaaf dantaa mootummaa federaalaaf abbootii qabeenyaa Oromiyaarraa argatan Finfinnee dabalatee malee faallaa isaa miti. Kan biraa waa'ee geejjibaati. Geejjiba isinii galchinaa jedhan. Geejjiba kana duratti soo baasiin amma hoolotaatti deema. Oromoon gatiinsaa itti dabalee afaan Oromoo waggaa dubbatu tuffatame malee amma sulultaattis hin deema durillee. Achi keessatti hin arrabsama kana uffattee kana qabatte jedhamee amma Bishooftustis deemaa ture. Tola waan Oromoodhaaf godhame hin turre ammas tola kennuuf hin deeman. Mana yaalaa inni jedhamus naannoo sulultaatti mana yaalaa Sabbata Burraayyuutti Oromiyaan ijaarrachuu otoo danda'u labsii kana keessa galchuun iyyuu akkuma jettan maaster pilaanii sana karaa manduubaa hojiirra oolchuudhaaf jedhantu jiru. Meetuufa. Dhugaan achirratti yaada sitamma kaafte kana ilaaleeti kan labsii dhammaa kun maaster pilaanii sanaa wajjiniin walitti caala kan inni hidhamu. Fakkeenyaaf maaltu ture wanta barreessee kan ture. Maatiyos Asfaaw namni jedhamu maanajarii Addis Ababa maaster pilaaniiti. Achirratti biitoo afaan Ingiliziin a major goal of the new Addis Ababa city master plan is to encourage annexation of age settlements through transit-oriented development. Gabaabaadhumatti kana gaafan si hiikumaa jedha kaayyoon master planiin inni guddaa tajaajila geejibaa babal'isuudha. Finfinneedhaa fi naannoo isheetti babal'isuudhaan iddoon yookiis magaalaaleen naannoo Finfinnee jiranii akka isaan Finfinneetti dabalaman annexed akka isaan ta'an gochuudhaa jedha ni keessatti. Kana baasee yeroo baay'ee namni irratti dubbateetu ture. Innammaa kun simboontirii kana keessatti maal jedha afaan Amaaraatiin የትራንስፖርት አገልግሎት kan jedhu ቺሲ ካሴቲ የከተማ አውቶቡስና ታክሲዎች ትራንስፖርት ስምሪት እንዲሁም የባቡር መሰረተ ልማት እርጋታና አገልግሎት በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ያሉትን የክልሉ ከተሞች ያማከለ እንዲሆን ይደረጋል ሲል ነው ተከራከሪ
Gabaabaadhumatti waluma fakkaata inni maaster pilaanii sana kaayyoon isaa maal akka inni ta'ee fi inni ammaa kunis maal akka inni ta'ee labsiin ammaa kunis achirratti tokko baay'ee tokko sii ta'u kanaan hawwatanii maaster pilaanii sana hojiirra oolchuudha faayidaa guddaa isaan irraa argachuu barbaadan isa kana malee faayidaa kan biraan mootummaan bu'aa lamarraa argachuudhaatu barbaadu kanarratti tokkoffaan isuma akka jedhe kan maaster pilaanii sana hojiirra oolchuu lammaffaan immoo maanni Oromoo ummata biraadhaa wajjin saba biraatii wajjin walitti buusu amma kan har'a kan falmaa jiru maanni Tilwaanii godhaa kan jiru Oromoodhaatti discrimination fakkeessaa Finfinnee keessatti falleezii malee argataa maaloo wanta akkasii kan dhuunfaa safara fakkeessanii Oromoodhaa fi saba biraa Finfinnee jiru itti buusu kana bu'aan inni mootummaa irraa argachuu barbaade tokkoffaan kana lammaffaan immoo maaster pilaanii san hojiirra oolfachuudha jedheetanii yaadaan. Amma akkuma jettanitti labnisaas aadaansaas afaansaas safuunsaas inni saamamaa hin badaa namni sin buqqaa jechuudha labsii kanaatiin. Kanaafuu fallisaa maal nuree gara xumuraatti deemna. Fallisaa akkuma duraa tirii kana tokkoffaa karaa hooggantoonni OPDO wanta kanaa jalqaba hayyama kennaniiru iyyuu taanaan hayyama isaa sana kennaniif fuudhuu qaba kun haadhumaan gara fuulduraatti wanta tarkaanfachiisuu hin qabu ajandaa kanaa achirratti cufanii kan biraa kan dhugaadhumatti heeraa wajjin wal qabatu gaaffiin jiru gaaffii bulchiinsaati Finfinnee irratti Oromiyaan faayidaan isheen qabdu gaaffiin isheen qabdu gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii eenyutu ajaja eenyu jalatti bulti bira walitti qabuu kan danda'u seera hojiirra oolchuu irratti eenyuun jalatti bulti kan jedhudha gaaffiinsa. Kanaaf heera irrattis kan inni jiru isa kana labsiin kan biraa kan gaaffii kana deebisu. Bulchiinsa kamiin jalatti bulti Oromiyaa jalatti bulti Oromiyaa keessattu jirti Oromiyaa ala bulachuu hin dandeessu heera keessattis kan gaafatame isa kanaadha. Seerri kan biraa labsiin kan biraan gara sanatti akka inni bahu gochuu kana gochuudhatu qabu. Karaa uummata Oromootiin immoo wanta himu jirayyuu natti fakkaatu bakka Oromoon bakka jirutti biyya alaas biyya keessaas bakka jirutti mormaatu jiru kan haadhuma hin fudhanne jedhaniitu jiru. Kanaaf namni gowwoomfames hin jiru kan gowwoomfame yoo jiraate kana keessaa bahee akkuma kanaan dura qabsoo gaaffii jiru sana itti fufuu godhatu barbaachisaan jedha. Tole kana malee wanti kan biraan hin jiru. Tole xumura irratti gabaabsine asuma jenne kana immoo warri Abashaa immoo dhaabbileen siyaasaa maqaa Itoophiyaaf deemanii fi maqaa Amaaraatiin deeman immoo Oromoon gowwoomuu hin qabu jedhanii akka Oromoon gowwaa ta'etti akka waan gorsuu yaalanfaatu jira. Maal jettu isaanii noo? Isaanii nan jedhu tokkoffaa ofuma keessaniiti mirga keessanii falmachuu jalqabaayi. Ofuma gorsuu dhiisaati ofuma keessaniyyuu of gorsaa. Seenaadhuma waggaa 25-26 darbee kana galagaltanii yoo ilaaltanii kan hidhatee mirga isaatiif halkanii guyyaa bara baraan itti fufiinsaan qabsaa kan jiru dhiiga isaa dhangalaasaa kan jiru kan hidhamaa kan jiru kan akka Oromoo hin jiru. Isin garuu afaanumaan dubbachuurraa kan hafe uma tokko mirguma mataa keessaniitiif illee takkaanfattanii hin beektanii. Kanaaf gorsa nuu kennuu dhiyee Oromoodhaaf kennuu isaati. Ofuma keessaniitu mirguma kan keessan mataasaa hojiirra oolfachuudhaaf kabachiifachuudhaaf sosocho'uu jalqabaayin jedhaan. Lammaffaa immoo isaanii ammayyuu taanaan maqaa adda addaatiin iyyuu isaan barbaadanii isa durii sanaadha. Isa xaqlaa egzaatii sana maaloo sana deebbachuudha isaan barbaadanii keessumaa siyaasa deemaa jiru siyaasa የዘር ፖለቲካ jedhanii yookiis immoo ፖለቲካ sanyii jedhanii kanaanitu si waamu kanaan dhiisaniitu cal jedhanii jiru. Isa keessaa sirbaa keessaatti dammaqaati Itoophiyaan inni isinitti hawaa jirtan sun yoomuu dhufuu hin danda'u. Yaada keessa jijjiiraati mirga keessaniif lola mirga keessaniif loltu taanaani ummati Oromoo mirga isaatiitu lola sana booddee walii galteen uumamuudhatu danda'a mirga keenyaa fi walii wajjiniin tarkaanfachuudhatu dandeenya jedheetanitti. Dr. Solomon Ungashee Ameerikaa irraa yeroo keessan fudhattanii haala gona dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo amma dhimma Oromoo ilaalchisee itti jiru irratti yaada qabdan kana malees labsii dhimma Finfinnee fi Oromiyaa ilaallatu irratti wal qabatee waan adda addaan nu ibsataniittu galatoomaa fayyaa ta'a ulfaadha Dr. Dhaggeeffattoonni keenyas ulfaadha. Kanarraa kanumaan xumurreerra nagaatti Dr. Nagaatti.
fayyaa ta'e. Adunya tanarra sumajira Akkasitti gitaattu kaambira Baga kiyya taate bareedu Kanna cinaa jirtu guyyaa rakku Adunya tanarra sumajira Akkasitti gitaattu kaambira Baga kiyya taate bareedu Kanna cinaa jirtu guyyaa rakku Oromtitti gonneetiyyaa lubbuutiyyaa mijeessituu jiruutiyyaa Injirtu takka kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Injirtu takka kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Bareeda, bareeda, bareeda gudda jaalta Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Kupenda, kupenda, kupenda wewe sana Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Ya habibti, habibti, habibti kana kubbat Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Barita, barita, barita gudda jaalta Jali, jali, jali na male Jala unaruli yedawe Yedawe, yedawe, yedawe Kenya Jala unaruli yedawe Jala unaruli yedawe Yedawe Kenya Yedawe Kenya Kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Injirtu takka kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Bareeda, bareeda, bareeda gudda jaalta Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Kupenda, kupenda, kupenda wewe sana Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Ya habibti, habibti, habibti kana kubbat Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Bareeda, bareeda, bareeda gudda jaalta Aballi kee gaarii haasawni kee Kaundarra caalu bareedni kee Baga kiyya taate bareedu Kana cinaa jirtu guyyaa rakku Amalli kee gaarii haasawni kee Kaundarra caalu bareedni kee Baga kiyya taate bareedu Kana cinaa jirtu guyyaa rakku Oromtitti gonneetiyyaa lubbuutiyyaa mijeessituu jiruutiyyaa Injirtu takka kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Injirtu takka kasi gitaattu injirtu takka Barbaade tanna beekadhu jima tanarra Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Bareeda, bareeda, bareeda gudda jaalta Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Kupenda, kupenda, kupenda wewe sana Mamari, mamari, mamari yaaba'oo mamari Ya habibti, habibti, habibti kana kubbat Nalaali, nalaali, nalaali yaaba'oo nalaali Bareeda, bareeda, bareeda gudda jaalta
Barotumsa ya fatisa